Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya. Barnoota fayyaa keenya irratti isinii barsiisnu dhiirri maaliif dubara hudduu guddaa qabdu yookiin dubara furdoo barbaada? Dhiirri tokko maaliif dubara hudduu guddaa qabdu jaalata yookiin barbaada kan jedhu sababni gahaan karaa saayinsiitiin mirkanaa'e maal fa'aadha kan jedhu yookiin saayinsiin maal jedha kanarratti kan jedhu irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Sagalee kan koo haga dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinadha. Barnoota fayyaa keessattuu fayyaa walqunnamtii saalaatiin wal qabate viidiyoo baay'ee isiniif hojjenneerra karaa yuutuubii kana jala seenuudhaan daawwachuu dandeessu. Akkasumas gaaffiiwwan karaa fayyaatiin wal qabatanii qabdan karaa koomentii yookiin keessaatiin nuuf barreessuu dandeessu. Dhiirti tokko maaliif dubara hudduu guddaa qabdu kan barbaaduuf yookiin jaalatuuf kan jedhu irratti saayinsiin immoo kanarratti maal jedha kan jedhu addunyaa kanarratti dhiironni 99% ol miidhagina fuulaa akkuma jirutti ta'e hudduu guddaa dubara yookiin hudduu guddaa qabdu kan barbaadu yookiin dubara huddoo namoonni tokko tokko boroo jedhanii naannoo waaman jechuudha. Naannoo mudhii yookiin naannoo qaama saalaa kana boroo jedhanii waan waamanii fi dubara achiin furdoo taatedha kan barbaadu. Maaliif kan isa barbaadu kan jiru irratti qorannoo amansiisan jiraachuu baatus yaada dhiirota hedduu irratti walitti qabamee cuunfaa isaa isiniif qabannee ni jira. Kanarratti saayinsiin mirkaneessee kana jechuu baatus yaadota dhiirota baay'eedhaan walitti qabamee mirkanaa'ee ni jira. Kanarratti wantoota afuriif jedhamee jechuudha kan mirkanaa'e. Wantoonni baay'een jiraachuu ni danda'ani, garuu wantoonni afur wantoota hangafa ta'anidha. Isaanis dubartiin hudduu guddaa qabdu yeroo walqunnamtii saalaa raawwattu dubarri hudduu guddaa qabdu dubara qalloo caala kan baay'ee iddoo furdaa hin qabnerra baay'ee mijattuudha jedhamee jechuudha kan yaadamu. Kunis sochii walqunnamtii saalaa keessatti qaamni ishii lallaafaa ta'ee isatti dhaga'ama jechuudha. Dhiirri tokko dubara isa wajjin yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu dubarri hudduu guddaa qabdu yookiin furdoo taate yookiin boroo qabdu yeroo walqunnamtii saalaa dhiirri wajjin raawwatutti qaamni saalaa dhiiraa sanitti yookiin miirri isaa lallaafaa ta'etti dhaga'ama. Akkasumas yeroo ishiin karaa deemtu fa'aa fakkeenyaaf namoonni baay'een kan hawwanii gaafa dubarri tokko hudduu guddaa qabdi ta'e gaafa karaa deemtu ta'e qaamni boroon ishii hudduu ishii ni raafama yeroo ta'e suni halaalaa fi akka hawwattu ni taasisa. Miira gammachuu ni kennaaf jechuudha. Halaalumatti ilaaletuma raafamuudhuma qaamni ishii duubaa raafamuu gaafa argu suni hawwii ni argisiisa. Bifa yoo walqunnamtii saalaa raawwatu waan itti laafuu fi itti toluu fi itti tola jechuudha. Inni kun isa tokkodha jechuudha. Wantoonni hafan sadeen baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Tokko sababa qaamni saalaa dhiiraa sanitti laafuu fi inni lammaffaan immoo dubartiin hudduu guddaa qabdu dhiira siree irratti akka yeroo walqunnamtii saalaa raawwatu hin rakkistu jedhama. Kana yoo jennu hudduun ishii ulfaatina waan qabuuf yeroo walqunnamtii saalaa asiif achi siqaattee hin rakkistu jechuudha. Yeroo dubara qalloo takka wajjin inni raawwatamu walqunnamtii saalaa raawwatamu yeroo ta'e dubarri suni yookiin jalaa sosocho'us ta'e gaafa raawwatu aga dubara furdoo taate yookiin hudduu guddaa qabdu san taate of keessa gootee hin qabdu jechuudha. Jalaa sosocho'uu dandeechi jechuudha. Gaafa dubarri hudduu guddaa qabdu wajjin hin raawwatu sirriitti gadi fageechee qaamni isaa akka walitti seenuuf ni gargaara. Asiif achi jalaa jechuu hin dandeessu yoo jedhu dubarri manguddoo taate tokko
yookiin iddoon guddoo taate tokko gaafa ciisanii raawwatamu gaafa walqunnamtii saalaa ciisanii raawwatanii akka salphaatti irraa duubatti sissiqustee sosocho'uu waan hin dandeenyeef suni akka isatti tolee raawwatuuf sababa ta'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo adeemsa jijjiirama tirannaa dhala namaa keessatti dubarri iddoo guddaa qabdu akka barbaachistu teessi sammuu namaa keessatti katabamee jiraachaa dhufe jechuudha. Kun immoo osoo nuti hin beekin dhiirri dubara iddoo guddaa qabdu dubartii wal hormaata keessatti daa'ima ani dhalchuu sana seeraan harma hoosisuu dandeessi. Naaf guddisuu dandeessi jedhee yaada jechuudha. Sababni isaa coomni naannoo iddootti yookiin dubarri furdoo taatetti kuufame kun gara aannaniitti jijjiiramee sammuu fi qaama daa'imaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef iddoo bal'aa yookiin guddaa dubara qabdu ni filatama jedhamee jechuudha kan yaadamu. Daa'ima sanii haalaan guddisuu dandeessi. Harmallee haalaan naaf dubarri iddoo furdaa qabdu naannoo sanitti akkaataan dubarri suni itti dhiira saniin gammachiistuun cinaatti dabaleetoo qaamni furdoo taate yoggaa ta'e dubarri tokko qaamni hudduu ishii furdaadha yoo ta'e yookiin guddaadha yoo ta'e harmi ishiitillee ni guddata. Yeroo harmi guddaa ta'e immoo daa'ima keessan haalaan naaf hoosisuu dandeessi. Aannan gahaa ta'e maddisiisuu dandeessi. Sababoota jedhamaniif jechuudha. Qabxii kana saayinsiin illee ni deeggara jechuudha. Dubarri furdoo taate iddoo guddaa qabdu harma guddaa qabdi. Saniif immoo harma guddaa qabdi jechuun daa'ima sana haalaan kunuunsuu dandeessi. Aannan haalaan hoosisuu dandeessi jechuudha. Fedhii walqunnamtii saalaa qofa irratti osoo hin taane daa'ima saniif illee baay'ee murteessaadha jedhamee waan yaadamuuf jechuudha. Qabxii afuraffaan immoo naannoo qaama saalaatti dubartoonni iddoo guddaa qaban ni lallaafu. Lafeen nama diddiruun yookiin kukkuquun hin jiraatu. Hidhiin qaama saalaa dubara sanii furdaadha. Kun immoo gadi fageenyi qaamni saalaa dubara sanii waan dabaluu fi qaamni saalaa dhiiraa hundi akka qaama dubartii seenu ni taasisa jechuudha. Dubarri naannoo iddoo guddaa qabdu yookiin boroo guddaa qabdu qaamni saalaa ishiitirree ni furdata. Hidhiin qaama saalaa ishii waan furdatuuf suni walqunnamtii saalaa keessatti dhiira sanitti lallaafuudhaan miira gammachuu kennaa fi itti dabalees immoo qaamni saalaa dhiiraa suni akka sirriitti seenuuf sababa ni ta'a. Gadi fageenyi qaama saalaa dubara saniitti illee waan dabaluu fi san immoo dhiirri akka itti tolutti gashuuf illee itti tola jechuudha. Dhiirri ammoo waan akkasii sirrii ni barbaada jechuudha. Yeroo kana jennu dhiira hundatu dubara iddoo guddaa qabdu barbaada jechuu miti. Kun fedhiidhuma namaa irratti garaagara. Akkuma namni nyaata filateetoo nyaatu san nyaanni namoonni dammiyyuu itti hadhaa'u ni jira. Nyaanni namaa ta'e nyaatanii dubarallee akkasidha. Namni baay'een kan ilaalu jireenya keessatti dubara tokko amala ishiitii fi yaada ishii beekumsa ishiitu ilaalama. Cinaatti garuu namoonni fedhii walqunnamtii saalaa baay'ee qabanii wantoota akkana ni ilaalu jechuudha. Wantoota dubarri tokko iddoo guddaa qabaachuu baay'inaan ni ilaalu. Sooshaal miidiyaa irrattis ta'ee dubara iddoo guddaa qabdu waan adda addaa farsanii waan garaagaraa gochuun ni mul'ata. Kuni sababootuma kanaaf jechuudha. Barnoota kana kan isiniif dhiyeessinee fi namoonni baay'een karaa koomentiitiin fi karaa keessattiin nuuf waan barreessaniif malee baay'ee barbaachisaa ta'ee fi miti yookiin immoo shamarran qalloo ta'anitti waan dabaa hojjechuuf yookiin immoo akka dhiironni isaanii jibban gochuuf miti. Sababa kanaaf dhiirri jaalachuu danda'a jechuudha. Sababoonni kabiraa kan dubarri kun immoo dubarri qalloon irree akka jaalatamtu taasisu ni jira. Harki caalaan
dhiirota, dubartoota furdoo yookiin iddoo guddaa qabdu haa filatanii malee dubara qal'oorree namoonni filatanii jiranii walqunnamtii saalaa yeroo raawwatamutti akkaataa barbaadetti istaayilii yookiin poozishinii walqunnamtii saalaa namoonni jijjiiranii karaa adda addaatiin raawwatanii dubara qal'ootu itti toluu danda'a. Dubarri furdoon akkaataa garaatiin akkaataa isaan barbaadan sanitti gaggaragaltee yookiin gubbaarra baatee maal taatee raawwachuu hin dandeessu yookiin yoo dandeesse illee haga kan qalloo san ta'uu dhiisuu dandeessi waan ta'eef qalloon namoonni sababa kanaaf filatanii ni jiranii jechuudha. Akka waliigalaatitti wantoota arfan isiniif keenye dhiirri tokko maaf dubara hudduu guddaa qabdi kan jedhu tokkoffaan dubartiin hudduu guddaa qabdu yeroo walqunnamtii saalaatiif ni mijatti dubara qalloo irraa qaamni saalaa ishii dhiira sanitti ni lallaafa kan jedhu. Lammaffaan immoo siree irratti dubarri furdoo taate dhiira san jalaa istuu sochootu waan ta'eef dhiirri sun akka garaatti akka itti tolutti waliin akka raawwatuuf itti tola akka sirriitti dubara san qaama saalaa isaa sirriitti keessessee raawwatuuf ni gargaara. Sadaffaan adeemsa dhala namaa keessatti dubarri furdoo taate hudduu guddaa qabdu tokko aannan harmarree guddaa qabdi. Suni harma guddaa qabdi jechuun immoo aannan sirriitti qabdi harma daa'ima isaa sirriitti hoosisuu dandeessi. Kun immoo daa'ima saniif namoonni yaadanii jiranii qabxii kana isaan ni deeggara jechuudha. Inni afuraffaan naannoo qaamni saalaa dubara sanii yoo lallaafee jiraate ta'e walqunnamtii saalaatiif baay'ee mijataadha. Miira gaarii kennaaf kan jedhudha. Barnoonni nuti har'a waliin barannee waanuma kanaatti namoonni waan gaaffii nu dhiyeessitaniif isiniif deebii isiniif kennuudhaaf jechuudha. Fayyaa ta'aadha. YouTube kan koo subscribe godhaatii. Akkasuma gaaffilee qabdan karaa keessatiin nuuf barreessuu dandeessu. YouTube'n ani Dr. Caalaan jedhama. YouTube kanarratti isin barsiisa jechuudha. Fayyaa ta'a.